Hindu kaas neber. Qabsoo kaleessa wayyaanee galchini achumaan itti fufne. Kaleessa biyyiin namni miti bara bumaayee yookaas namoonni biroosi abiyyiin nufi jennaan miti bara. Namoonni tokko ergaa dabarfachuudhaaf gaafa wayyaanee hin dubbanne arra mootummaan Oromoo afaan Oromoo bare jennaan mootummaa kan akka inni hojii hojjetu akka inni misooma irraa duuba deebi'u akka inni uummataan nagaa finne gootanii jettan. No akkasii miti. Mootii qabadoo ibsa akkasii miti jara keenya akkasii miti. Hindidda waggaa dheeraa seetti meera miti bakka sagalee keenya facaasu argannee irra caccabsinee afaan Amaariffaatiin warra afarsituu miidiyaa irratti bira dhannaa jechuudha. Wanni isin beekuu qabdanu gaafa abiyyiin ergamtuu Gabra Tsawoonii fi ergamtuu Abbaayee Tsaayitii fi ergamtuu Saamoraa taate uummata keenya fixaa turte nuti immoo qe'ee keessatti mataa gogaa kaabineetiitiin aadamaa turre jechuudha. Sinii gala miti piroofaayilii abiyyii irra keettee abiyyii nama kaleessaa kaasee gaddarraa kaleessarraa har'a borillee Oromoon jaamsa jedhee uummata Oromoo irratti qoosu piroofaayilii keettanii Oromoo dhumaa jira jettan hin qoosaa jirtanii jechuudha. Intaloo dheengadda alaabaa mataa hidhattee alaabaa miilik hidhattee naasofsiifte isii sanatu naaf irra wayyaadha. Xumura dubbi isii beekadheen jira. Sirriitti beekadheen ijji akkasiin gubattuu fi akkasiin akkamittan qophaa'uu qabaa jettee daran ofa qopheessituu fani beekadhaa marii yeroo akka itti dubbatu ofa qopheessitu. Ofa qopheessitu. Of qopheessitee maal gootuuf isin haqaltuufan. Ati maal harkan qabdu? Ija hin qabdu. Qeekee keessa miti. Amaarinuu qeekee dhuftee si qaluudhaaf qopheessiti miti. Nama qeekee dhufe iyyii sodaata akkaatiin dubbatinii amaarinuu qalti ammoo jetta miti si haa qaltuufan. Wallaahi si haa qaltu. Isii garuu nan jedha. Inni si qaltee kaatan nan jedha. Wajjiniin hin jiraadhu. Wajjiniin maaddii tokko irraa nyaadhu. Wajjiniin biyya tokko qabaa jedhee hin jiraadhu. Garuu si jaan jirtu akkan itti dubbadhu na wallaalchiftu akkaataa qabsoo nama harkaa gatuudhaaf deemtu si haa fixxuufan. Abbaa kiyya irratti haa gurraatu. Bakka awwaalan gaafa galeen irratti salaattadha. Xumura dubbiiti kun. Tifachuu dandeessan. Okay, dubaree dubbate. Qoy takkaa muwaazii. Siin kenna qoy daa'ii kuma lama caalaan dubbadhu no ijjiin qabaat siin kenna sirriitti fudhata sarara abbaa firaa laatta. Laali jara keenya amma gara saba ollaatti dachaanee jirra. Kan sirratti hijaaree kan sirratti hidhachiisee kaleessa jarri kuni nuuf ergamaa turanii kaleessa jarri kuni wajjin nagaa jiraachaa turre. Har'a mootummaan abbaa hirree mootummaan Abiyyi Ahmed itti hidhee rasaasa itti hidhee ergatee dhaqii uummata Oromoo fi xiyyannaan fixaa jiru. Waliin uummata Oromoo lafarraa duguugaa jiran walii galanii xiyyeeffannoon keenya gara isaatti deebi'eera jechuudha. Nama baay'inaanii kan Aasaa Aboomeeriin sappoorti gochaa jiru. Maashaallah. Ijoollee PPT jechuudha baay'inaanii persentii harki 85. Harki 85 ijoollee PPT isaaniif ta'eera. Hojiin isaanii kana kaayyoon isaanii kana sabaaf sablammii wal nyaachisuu ofiiti hangoo umurii dheereffachuu kana jechuun haasaa hamma haasaamaa jiru kana keessatti biltsiginnaadhaaf jaallattanis jibbitanis laali namni na ilaalee namni 500 na ilaalee 1,000 na ilaalee miti dubbichi biltsiginnaadhaaf kuni waan ajaa'ibaati. Tingi godha. Tokkoffaa dhumaatii Oromoo saba sana dhumaa jiru lafarraa duguugamaa jiru abiyyiin duguugaa jiru maqaa faannootiinis hidhachiisee duguugaa jiru sana dhoskee lammaffaa kan biltsiginnaan barbaaddu kanadha. Maaliif jennaan biltsiginnaan kan barbaaddu ol nyaachistee kaatee ofiin ficcisiistee kaatee nuti saba Amaaraan nu fixaa jira jennee akka nuti waccinee akka nuti deebinee gad deebinee akkuma basumaan basmillaa jennee wal qalaa jirru sana kan isheen barbaaddu. Kana keessatti immoo hangoo umurii PP dheerataa allaqe. Waa'ee biltsiginnaa iyyuu dhiifnee nuti waa'ee Amaara hajjeesuu Amaara fixuu kanarratti xiyyeeffannee jirra jechuudha. Amma baay'inaan kan Aboomeeriin jajaa jiru jabaadho korma koo itti muddi jedhu alaabaa impaayiraarra godhatee namicha bulguu foon uummata Oromoo lafarraa fixaa jiru kana waggaa meeqaaf kan dhugee hin finne. Kan sabaaf sablammii lafarraa duguukee kan kaleessa waliin nagaa jiraatu diinummaa harka muraa farma muraa sana madaa garaa keewwatee honnee tokkoon duukaa jiraataa jiru honnee somba tokkoon duukaa jiraataa jiru somba tokkorraa fixanii sabna Amaaraa kana fuudhanii walitti yaasanii walitti gadhiisanii akka uummatichi dhumu godhamaafi jechuudha. Kanaafi biltsiginnaadhaaf baay'ee karaa guddaati baname itti muddaa bakka singeessan immoo walumaan ilaalla.
Ani garuu xiyyeeffannoon koo sirna irratti maaliif sirna kan kana narratti fide sirna kan kana narratti hidhachiise sirna kan na daffarsiise sirna kan na hajjesiise sirna kan biyya Oromiyaa keessa gashisiise hidhachisiise hanga isaan leenjisanii hanga isaan sadarkaa kana birgeedii hanga cibraatii hanga birgeedii abbaa buttaa kanarra geessisanii kan na duguugsisaa jiru sirna sana dhiisee hani har'asaan Oromiyaa keessa bobaa Abiyyi jala kaawwatanii gorsaan Abiyyi eenyudha Hamaara niitiin Abiyyi eenyudha Hamaara Abiyyi mataansa haadhaaneessa Hamaara kanarratti saba Amaaraa irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Waannaa sheexanticha guddaa foon namaa dhugu, foon Oromoo dhugu, foon Amaaraa dhugu, foon Tigree dhugu, dirooniin Oromoo cafaccafu sana dhiisee jechuudha. Kanaaf jabaadhaa itti muddaa bakka geenyummoo walumaan ilaalla garuu dhaaba anillee dhaaba bakka bu'ee miti. Waraana nan jaalladhaa jennan jaalladhaa lubbuu koo olitti hin jaalladhaa garuu dhaaba bakka bu'ee nama tokko hin arrabsu saba kamuu hin arrabsu naaf hin eeyyamu maaliif boorti gaafatamummaa nan qabaa biyya ni jiru seera jira lubbuu nama tokko namni dhaqee ajjeese jedhee bakka nama lubbuu miliyoona ajjeeseeti bilisiginna ajjeesuun bulguudha bineensa nama haadha namaa ajjeesu mana hidhaa keessaa baasee Amaaran ajjeesanii waraana bilisummaa Oromootti dhaadatu ofiin ajjeesanii ofii mana keessa taa'anii ilmaan ofii guddifachaa biyya faranjii keessa taa'anii ilmaan ofii guddifachaa itti muddi wabooko piipiiko poolisii Oromiyaa kuno footoo waliin kaa'anii dhaqaniiti manatti ol dacha'anii Oromoo ficcisiisuu jechuudhaan kana hin deeggannee xiyyeeffadhu sirna irratti isin jechuu barbaadeeni galatoomaa ulfaadhaayi taaptaap koppii linkii godhaa fi nama 176 taatanii taaptaabiin isaa 13ti. Akkasii jabaadhaa isin jechuu barbaade muuza itti fufii dhiifama. Thank you galatoon. Abbaa firaa jarjaruu jirtaan isaa koomentii jalatti akkatti abbichuu kingeetta yaada qabdaan isaa si boodaan dubbadhume. Hayyee galatooma warri mana kana jirtan hundi keessanuyyuu keessattuu Abu Mahir viidiyoon isaa sidheenya kana sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Viidiyoo illee isaa hojjedhee ture paartii garaagaraa illee taanu bakka Oromiyaa irratti isuu bakka ilmaan Oromoo agartanii kan nagayaan jiraachuu dachiin Oromiyaa akkam borcoqamne agartanii kan eeguu irratti jechi isaanis walumaa galatti bakka na gaddisiise illee qaba bakka na gammachiise illee qaba galatoomis jedha Abu Mahir duraan dursa ani ka jechuu barbaade akka paartii badhaadhinaatti akka nama badhaadhina deeggaruutitti namoonni hedduun keessanii waa baay'ee dubbachaa jirtanii galatooma. Wanni hundumtuu guyyaa eeggata. Jaalattanis jibbitanis aartanis aaruu baatanis tole jettanis tole jechuu baatanis wanni hundumtuu guyyaa eeggata. Guyyaa isaa malee hin ta'u. Anama karaa gabaabaa haasawaa illee isinitti hin dheeressu yoo karaa Abiyyii deemtan malee yoo karaa PP deemtan malee bilisummaan har'as taanan boris taanan karaa Abiyyiiti malee hin dhufu. Akkasiitii jabaadhaa isinitti. Karaa asirratti hin gaafatin qabbooti maali? Jechuun ashaadhaa nu qabsiisuu barbaadaa mucaan itti qoosaa irraa fakkaatu. Laakki gadi buusuun sirriin turre laala amma gadi buusuun sirriin turre haa fixatu. Jarri kun jaamaadha jechuun gaarii namni wallaalan jiru gaarii magaalaa keessa yeroo deemtu bitaan mirga kanaanii akkasiin bitaan mirgan ilaalle waama babattee kanasitti hidhameetiyyi gaariin fuuldura malee garatti deemtu qabdu. YPP yookaas bilchiginnaa warra akka gaarii sanatti fuuldura malee dudduuban ilaalletuyyuu akkasitti dubbata bitaan mirga warran ilaalin. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu walitti dhufee Itoophiyaa ta'e akkamitti Itoophiyaa jedhamtee jechuu warran beekin. Fagooyyuu miti gaafa mallasaanii biyyattii Itoophiyaa jettee of waamtu kana bulchu. Finfinnee irraa kaatee haga eessaa yoo deemte maqaa Itoophiyaatiin mattaawqaa naannoo tokko qabattee bakka barbaadde Amaaraa dhattee Maqalee yuurattee eessa dhattee ani Itoophiyaawwiidha jettee algaa qabattee bultee deemuu dandeessa mana akka Oromiyaa keessatti ijaarrachuu dhabdus nagaduu dhabdus Itoophiyaawwiidha jechuudhaani haga dhattee Affaarii keessaan Jibuutii seentutti amma maqaa Itoophiyaatiin sirriitti deemtaa jechuudha mattaawqaa naannoo tokkootiin. Arraan kana Tigiree fi Amaarri bakka walitti hin deemnetti
Tigireenii fi Oromoon amma walitti hin deemnetti konkolaataa walitti keessumummaa walitti dhaquu hin dandeenye keessatti bakka naannoleen biyyattii sana keessatti hundooftee jirtu nagaadhaan wal keessa deemtee jiraachuu hin dandeenye kana keessatti gara fuulduraatti mootummaan kun arguuf jirtu warra jedhu jara sana wajjiniin haasa'uun baay'ee furmaatan ta'u. Ani warra deeggartoota ABO WBO warra immoo akkuma jaarmiyaattuu uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf deemaa jiru warra bilisummaan barbaada jedhee deebutaa jiru wanni isin jala sarartanii beekuu qabdan siyaasa wanni jedhu jiru waa'ee Amaaraa cabsuutti. Bilchiginnaatti itti fayyadamtii wanni jedhu tokko hin jiru. Ofiis hin sobina namas hin sobina. Akkasiin kun. Isa lammataati abbaa joobir natti fakkaataa kan sila dubbate nan dhaggeeffadha. Sirnaan lolaa jirraa nuti saba tokkoon lolaan jirru. Inni kun yeroo dheeraa uummata keenyatti himama. Doktor Mararaa yookaas Profeesar Mararaanis sirna jedha. Marroonis sirna jedha. Daawudis sirna jedha. Jawwaaris sirna jedha. Abiyyumti mataan isaayyuu sirna jedha. Wannichi sobaa. Dhibba keessaa dhibba sirnaan lolaa jirra wanni jedhamu tokko hin jiru. Oromoon saba Amaaraa jedhamtuun lolaa jira. Asi dubbiin. Oromoon saba Amaaraa jedhamuun lolaa jira malee sirna wangeelaa, sirna Qur'aanaa, sirna hadiisaa, sirna kitaaba moofaa fi haaraatiin lolaan jiru. Kan Oromoon ittiin lolaa jiru saba Amaaraa jedhamtu. Kan afaan sii dhuftee Oromoo humnaan barsiifte kan lafa Oromoo Finfinnee jedhamu Addis Ababaa jirtii moggaafte Adaamaan Naazireetii jette Bishooftuun Dabra Zayitiin jette qe'ee Oromootti maqaa moggaaftee Oromoodhaan anaa waaqa jedhii oo kana jette malee bultuu jette sanaan lolaa jira durii kaase jaarraanis Amaaraan lole waaqoo guutuus Amaaraan lole marroo dirribaas Amaaraan lolaa jira. In sobina. Soba nurraa dhaaba. Soba. Dhiisa. Hidhattanii jirtu hidhattanii hin jirre soba keessan dhaaba. Kun bilchiginnaan siyaasatti fayyadamtu miti kun. Maaliif sobaa jiraanna? Soba dhaaltanii qabsoo. Qabsoo leencoo lataa sobaa ture dhaaltanii. Qabsoo Galaasaa Dilboo sobaa ture alaabaa Itoophiyaatiin awwaalame dhaaltanii. Dhaaltuu sobduu yoo taatanii isinumaan yaaleelaa jechuudha Bumaahir. Qabu qabaadhu kan. Anatti bilchiginnaan hin fayyadamtu. Waan an dubbadhetti bilchiginnaan hin fayyadamtu. Jala sarareessitti hima. Waan bilchiginnaa fayyadus hin dubbadhu. Waan Oromoo fayyadu waan warra hidhatee jiru tumsu ilma Oromtichaa. Isa tumsu hin dubbadhaa jechuudha. Sodaattuu ka keessanii fakkeessituu ka keessanii miti Bumaahir. Iddarraaneen sitti dubbadha onneerraa sitti dubbadha. Kan Oromoon ittiin lolaa jiru sirna osoo hin taane saba Amaaraa jedhamtuun lolaa jiru. Kan Wallaggaa uummata Oromoo fixaa jiru saba Amaaraa jedhamtu. Sabattiisan ammoo kan hidhachiise Dammaqee Mokonnon. Ilaale taanaa Abiyoot kaasa'e. Kan waraanicha hidhachiises waraanicha leenjises Abiyyii fi Dammaqee fi Shimallis. Faannoo wanni jedhamus hin jiru. Amaaratu si rukutaa jira. Amaaraan lolaa jirra nuti. Ani akka Oromootti Amaaraan lolaa jira malee waan sirna jedhamu wayiitu hin jiru. Kana ofitti hima. Miti kun nuu fudhatamu kanan nuu fudhatama. Isa kana bakka kanattis hin deeggaru bakka kanattis hin deeggara. Hunda baasaa nan deeggarin. Hayi na deeggariifi miti bar. Akkamitti akkati bilisoomtu akkamitti akka waliin bilisoomnutu akkasii jechuutan jira malee an. Waa'ee siyaasatti fayyadamuutii miti. Siyaasa Jawwaar siyaasa dubbachuun Oromoon bilisoomsine. Siyaasatti fayyadamee Mararaa Guddinaa waggaa 40 paarlaamaa keessa taa'uun Oromoo tokko mana hidhaa keessaa baasuu hin dandeenye. Oromoon akka sabaatti Amaaraan sodaatti. Jara keenya sodaa kana dhiisa. Yoo Amaararraa dubbannee jennee harruma qiyaamaan caccabasinitti fakkaate warroonni hayyuu jedhamee miidiyaa kana irratti affeeramee dubbatu. Addunyaan akkana addunyaanis yoo isiin Oromoo yoo Amaara keessaa buqqise bakka kaa gaditti buuftu kun maa Oromoo isa kanatti dhumaa ture dhumaa jiru bakka kaan buusin.
ituu beektanii addunyaan waan ittiin qubalutti qabduufuun qabdu. Addunyaan saba Oromootiif yookaas waraana Oromootiif shilingii tokko liqeessiteen qabdu. Qabdi yoo jettan nutti fidaabbo hin jiru. Lakki rasaasa wayitii galchaafii jirti rasaasa sana irraa kuttii jettumoo. Lakki diroonii wayii galchaafii jirti diroonii wayii kuttii yoo amaarri rukutame jettaniitimoo eenyuun sobuuf uummata keenya dhumaa jira. Haadha Oromoo waan takka hin beekne aramattee qotattee wofcoora qattee jettu dhumaa jira misaa isin asii bacachaan. Ati asiiyyee uummata koo dhumaa jettee odeessaa jirta. Isin immoo amma saatiin amma siinaa ta'u. Amma saatiin amma siinaa ta'u saatee tammanaan haasaa jirtu kana hin ajjeesaa jirti jechuudha. Gogaarraa baasaa jirti. Dhiisaa of hin gowwoomsina. Kanaafuu ani nan dubbataa jira. Malee hojii Hayyee gabaabseedha. Aannan dubbataa jira. Ati hojiitti kuudhiiftus dhalootatu hojiitti. Woboon irra dirreerra jiru hojiitti kuudhiisus woboo dirreerraa ni dhuma. Woboo biraatu hundaa'eetiji lafarraa amaaraa xalaga. Inuma dhumti amaarree galatooma. Galatoome ulfaadhu yaada keetiif yaada bareedaadha. Laal uummata keenya wanni takka taa beekuu qabdan akka waliigalaatti ummanni Amaaraa duris tahee ammas mataa isaatiin akka ummata akka hawaasaatti waan nu godhan hin qaban. Siyaasa isaan geggeessan sirna isaan geggeessaniitu nu miidhu jira. Arrallee bar sirna wallaalaan keenya warri silaa nuti nu bilisoomsinee jennee aangoo irratti ol baafne oofantu Oromoo miidhu jira. Sirna amma laal amma bar Oromoon tun tokkummaa hin qabdu yoo wal somne malee akkamma jirru kanattis yoo likki jibne malee miiraayyoo deemuu taate malee bilisummaan dhuftu akkatti hin jirtu. An Oromoo siyaasa biraatiin deeggara Abumaa Erfoon akkana jechuu jira. Hundinuu yaada kiyyaatti haja amma waraanni Oromiyaa keessa socho'u raayyaa ittisa biyyaa eegalii poolisii eegalii parsantaa 70% ol Oromoo jiran. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kana lamaaniitu Oromoo lamaaniitu achi as deebi'ee warri kutu jira. Kana kan hojjetu eenyu? Sirna. Sirnichaatu aangoo isaa dheereeffachuudhaaf ilmaan abbaa tokkootii fi haadha tokkoo waliin fixee umrii isaa dheereeffataa jechuudha. Amma raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin Oromiyaa waan dhumu jiraniif hin beekan. Wanni isaan dhumu jiraniif Abiyyi nu busa godhu aangoo nama tokkichaa. Nuti ammoo waggaa meeqa guutuu qabsooyne aangootti ol baafne. Isin uummata keenya isiniif qabsaa'u jirtanii mootummaa Oromoo jedhamu. Mootummaa Oromoo wanni jedhamu hin jiru. Mootummaa Oromoo jechuun haadha Oromoo ajjeesu, qabeenya Oromoo saamu, lafa Oromoo saamu, halkanii guyyaa nageenya harmee Oromoo dhoorku. Mootummaa Oromoo wanni jedhamu hin jiru. Amma reefuu abbaa firaa silaa gabbuusuun keessan hin malle yoo karaa Abiyyi yaatan malee bilisummaan jedhamu hin dhufu. Bara Abiyyitti kennine garre amma bilisummaan eessa jirti? Abiyyi waggaa 8 qaba. Ibsubuunis gaarii nu jedhan. Karaa inni nuun deemu jiru agarre Abiyyi jechuudha. Sirni inni geggeessu sirna aangoo isaa takkitti malee gaafa duraa yoo ilaaltan mootummoota ammaan dura dabre Tigreen gaafa biyya bulchite biyyaansi yoo xiqqaatte uummata isaaniitiif nagaa kennite kaan cunqursite. Amaarrilleen akkasuma. Garuu keenya kun nuus ni cunqurse amaarummaan sunuu irraa nagaan qabu Tigreelleen akkasuma agartanii jirtan. Ammas sirna badii balleessuu kana irra qabsaa'uun dirqama ta'a. Kana immoo irra qabsaa'uudhaaf kana kuffisuudhaaf Oromoon tokkoomuun dirqama jiran ifin sobina. Oromoo hatana akkamii ilaalcha gam tokkootti fin hawaasa irratti lakki hawaasa kana goonee finna hawaasa Amaaraa kana goonaa inni buqqifna lafa teenya silaa'u lafa Oromiyaa irra wanni isin beekuu qabdan hamuree murteessu numa alagaan dhuftee naa isinii beeka jechuu hin dandeessu. Sannuu murteessa yoonii fi nuti Gojjanii fi Gondar dhaynee murteessu nu taate akkasii ammoo lafa teenya irratti abbaan numa Finfinneen akkuma Gondar ta Amaaraa teenya tana amanaa fudhadha. Garuu ammoo ilmaan abbaa tokkoo akka faffacee kan siyaasa adda addaatti hirame kan gara yaada tokkootti fiduun barbaachisaadha. If wallaale ati bar akkana jedhanii hubachiisuu gaariidha malee irra fincilanii arrabsanii xiqqeessanii wanni dhufaa takkallee nu hin jirtu. Booda yoonii fi nuti wal cabsine numa waliin cabsanii waggaa meeqa guutuu nu gabroomsaa turani yoonii fi akka yaanu taane
asirrattu waliin galu mana nama dhibbata akka 60 jira kunu waliin galu jechuudha siyaasa adda addaa hordofa jiddugala hawaasa keenya godhannee Oromoo maal barbaada maaliif qabsaa'e akkam fedha sanirra dhaabbannee gara jiddugalaatti dhufuun keenya dirqama yoo kanan ta'in anis gamas injaa kunis gamas jaa osoo nuti gamaa gamana jennu kabiraa dhufee nu nyaata jira akka